Tuman cidhaan isaa kana keessa tuttumanii hin dhalchu jechuudha. Oromoon amma akkas taane akkasitti tabalashaanee garagarana wal qoonnee akka hin cabnetti cabuuf deemna jechuudha. Akka hin cabnetti cabuuf deemna. Caba kana dandamachuudhaaf ammoo dhaloonni amma jiru kunii fi hayyuun Oromoo hundi dirqama isaa ba'uudha qaba. Caban jirre cabuu deema Oromoon. Akka itti cabuu deemnu ammoo maqaa ilma abbaa gadaa jedhu kun Oromoo cabsuu deema. Akkaataa kamittuu tokko seenaan keenya baduu deema. Siidaan isin agartan kun Kabakar Waaree, Leenjisoo Diigaa, Calii Calanqoo, Harka Muraa Aanolee, Harma Muraa Aanolee mana barumsaa keessa haqame, barumsarra haqame. Tokkoffaa kun caba tokko namni seenaa keessi jala haquu, taarika keessi jala haquu sanitti gadi teennaan Itoophiyaan har'a bulchaa jirtu Itoophiyaa waggaa 150 duraati jechuudha. Itoophiyaan har'aallee. Ogguu kana jennu sa'atii kanatti namni Oromoo dhabamee osoo hin taane hayyuun Oromoo dhabamee osoo hin taane maqaa tokkotu Oromoo cabsaa jira. Maqaa ilma abbaa gadaattu aangorra jira. Ilma Oromoottu aangorra jira maqaan jedhu kuni seenaa Oromoo hunda balleessuudha deema. Isa kana irratti waan tokko waan ummanni Oromoo hundi callisuu hin qabne tokko jira. Maali yoo jettan nuti waan fedhellee yoo ta'e Abiyyi Ahmad ama feene ilma Oromooti jennee yoo isa kabanye gaafa inni Atsee Minilik nurratti faarse gonkuma hin falminanu. Warri Minilikiif Abiyyi illee nuu qixa jettan sun rakkina keessan. An akka ilma Oromoo tokkotti Abiyyiin ilma Oromooti jedhee yeroo warri duula isarra ba'u warri Amaaraa faannoon isarratti duulu ijoollee Oromoodhaaf halkanii guyyaa dhamaatu waraana adda bilisummaa Oromootitti gabaasa isii rakkoo isii hawaasa keenyatti dubbachuu dhiisee Oromoon guddaa wayita callisu obboleeyyan lamaanii ka aangorra jirus ka bosona jirus jedhee Oromoon araara jedhee gamaa gamanaa jara walii harkisuudhaaf deema. Abiyyiin ilma Oromoo fedhe yoo ta'e dogoggora Abiyyiin Ahmad dalagu irratti Abiyyiidhaan harka rukutu'an osoo wanni fedhe gale. Osoo wammummaan fedhe gale maaliif yoo jettan tokkoffaa irratti seenaa qabna nu. Seenaan keenya nuu kabajamuudha qaba. Madaa qabna. Madaan keenya nuu kabajamuudha qaba. Taarika kaleessa nurra dalagame. Abiyyiin akka aangoo qabate waggaa 5. Waggaa 5 kana keessatti seenaa waggaa 150 dura lafa kaayame. Seenaa Calii Calanqoo tirriktiidha. Seenaa dhugaatii miti jedhee mana barumsaa keessaa haquun barnootarraa haquun akkuma Abiyyi Ahmadittuu innuyyuu akkamitti kana godhe ilma Oromoo osoo ta'u. Itoophiyaa haa jaalatu. Itoophiyaan rakkoo hin qabu. Itoophiyaa jaalachuu. Itoophiyaan garuu hunda keessatti seenaan kaleessa dalagame seenaa Abiyyi har'aa osoo hin taane waan kaleessa dalagameedha. Waan kaleessa dalagame Abiyyiin har'aa irra deebi'ee madaa uummata keenyaa tuttuquun ummanni Oromoo kolaanee jirra jedhee fudhadhaan. Kolaanee jirra jedhee fudhadhaan. Ufii kennaa wal kolaafne hogguu jedhu nuti Oromootuyyuu wal dura dhaabbataa jira. Har'a tokko asiin Abiyyiin ilma Oromooti jedha. Tokko asiin ilma Oromooti jedha. Tokko asiin ilma Oromooti jedha. Tokko Abiyyiin ilma Oromootii miti jedha. Parsantii guddaa namni irra mootummaa kana bira dhaabbatee isa wajjin biyya bulchaa jiru ilmaan Oromooti. Abbootii amantii dabalatee. Kuni marti har'a yeroo seenaan Minilik kaleessa ilmaan Oromoo irratti dalage abboota keenya irratti dalage diqqaa guddaan ni beeynaa jechuudha. Muummeen ministeeraa ummata Oromoo maaliif hin kabajne? Hawaasa keessaa ba'e kana maaliif hin kabajne Abiyyiin Ahmad? Gaafiidha kunidha. Ummata keessa dhalate ummata keessaa ba'e maaliif hin kabajne? Ummata Oromoo kabajuu jechuun maal jechuudha isiniif? Abiyyiin Ahmad ummata Oromoo kabajuu jechuun anaaf waan Oromoon balaaleffatu madaa Oromootti kaasu jarana Tigreen kabajaa isinit goote Oromoo isinitti himaan. Mallas Zeenaawiin madaa Oromoo nutti hin goone ofii nu miidhe malee warra kaleessa nu mure, warra kaleessa nu awwaale, warra kaleessa nu balleesse, warra kaleessa nu gurgure nurratti hin faarsine. Aangoo isaatiif jecha waan isa fakkaatu dalagatee uummata keenya caccabsee kaan kolaasee kaan hidhee kaan ajjeesee biyyaa baqachiise malee seenaa kaleessa Oromootti hin faarsine. Abiyyiin uummata Oromoo maaliif kabajuu dide? Saba keessaa dhalate kana Abiyyiin maaliif kabajuu dide?
Hawaasa keessaa bahe kana Abiyyiin maaliif kabajuu dide? Nuti Abiyyii kabanyee jirra. Haga barbaachisu olitti kabanyee jiran. Jabaa Oromoon qabu hunda caccabsee humnaan butuchee hayyuu Oromoon qabu hunda kaan ajjeesee kaan hidhee kaan ari'ee kaan biyyarraa baasee kana keessattuu kabanyee yeroo xilaanni isarratti lola banu xilaata waan xilaanni dalagu san akka gurmuu xilaanni hin godhanne akka xilaanni hin jabaanne jennee jabaadhuu injifannoon karaa ittisa biyyaati injifannoon keeti jenneen mootummaa kanaa tumsinee jechuudha. Inni garuu saba Oromoo kana ummata Oromoo kana akka malee kabajaa kennuufi dide akka malee ummata Oromoo tuffate muummeen ministeera Abiyyi Ahmad. Sababiin isaa Adawaa ijaaruun seenaadha. Gammachuu qabna. Adawaan taarika. Taariikni dalagamuun rakkoon qabu. Abbaan fedhellee haa dalagu. Garuu Adawaan dalagame san keessatti gootota Oromoo Adawaa keessa waleegaman as baasee hojjechuun rakkoo takkallee hin qabu. Kunis seenaadha. Garuu Minilikiin bakka inni jiru kaasee hawaasa kana kakaleessa isa jibbu irratti ummata Oromoo kumaatamaan galma guutee jiru keessa fidee akka ummanni Oromoo Minilikii harka akka dha'u godhe muummee ministeera Abiyyi Ahmad ilma Oromooti. Isin hunda isin dhukkubuudha qaba. Abiyyi haga feetan yoo jaalattan, Abiyyi haga feetan yoo deeggartan dogoggora irratti hin deeggarina. Nuti kaleessa wayita faannoon asin dhukaasu faannoodha jigii namni kenna akka bahu takka sappoortii goonee hin beeknu. Garuu dhugaa irraan dabnu dhugaan ilmoo waaqaati. Seenaan keenya baduun qabu. Seenaan keenya kabajamuudha qaba. Abiyyiin ummata Oromoo kabajuudha qaba. Abiyyiin ummata Oromoo kanaaf kabajuudha qaba. Saba kana Abiyyiin tuffachuun qabu. Saba kana maaliif tuffata Abiyyiin Ahmad? Hawaasa kana maaliif tuffata Abiyyiin Ahmad? Waggaa 5 dhufe keessatti seenaan Oromoo, seenaan calii calanqoo, seenaan harka muraa aanolee mana barumsaa irratti akka barumsi hin kennamne haqamee jechuudha. Maaliif kana nurra dalaga? Maaliif nu tuffate muummeen ministeera saba keessaa bahe kana maaliif tuffate? Hawaasni Oromoo maaliif tuffate? Uummanni kun aga barbaachisu olitti kabajaa isaa godhee jira. Kabajaa isaa kennee jira. Gaafa namoota isaan akkaan jaalatan inni hidhu jabaan Oromoo dhaqee bira dhaabatee, hayyuun Oromoo dhaqee bira dhaabatee kun aangoo isaatiif jedhee, kun mallaqa isaatiif jedhee har'a hundi keenya deemnee akka tumaalessa kola'ee taane jechuudha. Oromoon har'a seenaa keetiifachuu hin dandeettu akkanatti Oromoo. Minilikii harka acabacabdee, Minilikii harka kee dhooyte, goota koo jettee, Minilikiin adda baabayii galma keessa teettee Minilikii harka dhooyte, Minilikii harka acabacabdee, Abiyyiin Ahmad Oromoo ni tuffate. Wallaahi dhugaa isinitti himaa. Hayila Sillaaseen Oromoo irratti Minilikiin hin faarsine ofii isaatii uummata Oromoo ajjeese, uummata Oromoo fixe. Mangistuu Hayilamaariyaam ofii isaatii uummata Oromoo ajjeese, Hayila Sillaasee Minilikiin itti hin faarsine. Mallas Zeenaawiin ofii isaatii Oromoo ajjeese, Minilikiin itti hin faarsine. Garuu Abiyyiin Oromoodha kabajaan kennine. Uummanni Oromoo har'a gara kamittuuyyuu salphatee jira Oromoon. Seenaan isaa hundi baduudhaaf deema. Seenaan hundi isaa haqamuudhaaf deema. Seenaan isaa hundi baduudhaaf deema. Seenaan isaa hundi haqamuudhaaf deema. Kuni baay'ee nama dhukkuba. Kuni baay'ee namatti dhaga'ama. Saba kana tuffachuun, hawaasa bal'aa kana tuffachuun, uummata hagana baay'atu tuffachuun maali uummanni kun tokkoon ta'u jechuudha bar. Wanni Abiyyiin wanna biraatti himi wanni inni Oromoo tuffatee Minilik akka dhufee ekeraan isaa isinirra dubbatu wanni Abiyyiin godheef uummanni Oromoo waliin ta'u. Yoo Ahmad dubbatu ka Ahmadiin callisiisu Oromoodha. Yoo Ahmad waa jedhu ka Ahmad irra duulu Oromoodha. Yoo tokkachii dhufee ka waa jedhu irratti ka duulu Oromoodha. Kanaafuu ana maaltu na dhibe? Barbaadu Minilikiin fidee, barbaadu Hayila Sillaasee fidee isinirra dubbachiisa. Minilik harka isin mure, harma isin mure, ana nan ilaallatu. Ana kana ilaallatu akkam godhee aangoo kiyyarra bulaadha. No, Abiyyi Ahmad dogoggortee jirta. Aangoo keetirra buluu yoo ta'es saba keetii teenaa dalaguudha. Saba keetii taarika dalaguudha. Namicha kaleessa uummata keenya lafarraa duguuge. Namicha kaleessa uummata keenya lafarraa balleesse. Namicha kaleessa abboota keenya kolaase. Namicha kaleessa abboota keenya harka mure. Namicha kaleessa hawwata teenya harma mure. Adda baabayii eebba Adawaati jettee uummata Oromoo kumaatamaan galma san keessa jiran akka isaan harka namicha kanaadhaa warra goote seenaan isin gaafata. Isin warri galma san seentanii galma Adawaa Minilik keessa teettanii harka nurratti acabacabdanii Minilikiidhaaf harka dhooytan seenaan si gaafata. Ka Qeesii, ka Sheekaa, ka Warqaatii,
ka dubartii, ka qeerroo, ka qarree seenaan si gaafata. Kuni seenaa Oromoo wallaaluudha. Minilikis Abiyyi isinitti ta'ee ilma abbaa gadaati jettanii Abiyyi wajjin dhaabattani. Duuba Minilikis osoo dhufe harkuma dhooytanii fi wajjin ilma abbaa gadaati jettanii itti fufuu qabdaniire. Maaliif ta'a kun? Dogoggora irratti okay. Isin warri aangoo harkaa qabdan ilmaan Oromoo warri biyya bulchaa jirtan abbootiin amantii, sheekkoleen, bulchiinsi gandaa, ka aanaa ka godina warri ganda irratti qabale irratti aana irratti filatamtanii aangoo fudhattanii biyya bulchaa jirtan ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkooftan. Warri har'a poolisii keessa jirtan, federaala keessa warri jirtan, raayyaa ittisa biyyaa keessa warri jirtan akkamis seenaa keessa wallaaltan isin. Minilik jechuun kaleessa maal sirratti dalage? Kaleessa Minilik maal hojjete? Kaleessa Minilik maal godhe? Yeroo har'a galma keessa teettee Minilikiif harka cabacabdu. Milishaan Liyyuu Hayiliin Oromoo dhayxanii waraana adda bilisummaa Oromoo waraantan. Minilikiidhaaf harka dhooytan. Garuu waraanni adda bilisummaa Oromoo Minilikii kaleessa qabsaa'ota kaleessaa warra calaancalii isin agartan tana aarsaa kafalan kaayoo qabsaa'ota sanii galmaangaa jedhee qabsaa waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana kanarratti bobbaatanii waraana kana ajjeeftan. Milishaan Oromoo, Liyyuu Hayiliin Oromoo, poolisii federaalaa keessa warri jirtan ilmaan Oromoo. Laakiin har'a ammoo muummeen ministeera saba kana tuffirraa ummata Oromoo kabajuu dhabuu irraa kaka'e Minilikiin fidee akka nurratti dubbatu godhe jechuudha. Oromoon odoo saba biraa taate, odoo Amaara taate, osoo Tigree taate, osoo waan fedhe ta'e ummata Oromoo irratti fidanii Minilikiin hin dubbachiisan. Abiyyi Ahmad ummata Oromoo akka ummanni kun tokko hin taane waan hubateef, akka ummanni kun tokko ta'ee qabsaa'uu hin dandeenye waan hubateef, akka ummanni kun tokko ta'ee falmachuu hin dandeenye waan hubateef Minilikiin fidee isin irra dubbachiise. Ilmaan Oromoo har'a waa'ee Minilik irratti Abiyyi maa kana goota jettee osoo har'a ijoolleen Oromoo gabbaatee dubbattee ijoollee kana ka ajjeesu poolisii Oromiyaati. Ijoollee kana ka ajjeesu Liyyuu Hayilii Oromiyaati. Ijoollee kana ka ajjeesu ilma Oromooti. Maaliif Minilikiin falmitee qofaaf? Kana wanni Abiyyiin Ahmad Oromoo tuffatee ekeraa lafaa kaasee isin irra dubbachiisa. Siidaa isaa hawoltii isaa qofaa miti. Ekeraan akka isin irra dubbatu godha ummanni Oromoo waan takka keessa hin jiru. Ummata yaaduu hin dandeenye, ummata hassabuu hin dandeenye jedhee muummeen ministeeraa saba kana hagana dirasii tuffatee jechuudha. Garuu I don't know maaliif akka kun ta'e naa galuu dide. Isin warri hoggansarra jirtan pirezidaantii naannoo Oromiyaa irraa gadi kaasee Shimallis Abdiisaa diqqoomesii har'a wayitii magaalaa Oromiyaa keessatti siidaa goototaa dhaabdan kana maaliif dhaabdan siidaa goototaa? Siidaan maaliif dhaabama? Mikinaanni siidaan dhaabamuuf maali? Qabsaayaan tokko itti saba isaatiif qabsaayee aarsaa kafalee dukkana keessa bara dukkanaa keessa waan ummata kanarra dalagame akka irra calaancalii irra isin agartan kana argataniif gootota Oromoo lakkoofsi isaa lakkaa'ameen dhumneetu itti wareegame. Afaan Oromoo warra ittiin dubbannu, qubeen warra ittiin barreessinu, maalummaa kennan warra ittiin boonnu aarsaa guddaadhaan as ga'e. Isin har'a kana hunda balleessaa jirtan. Nuti yoo waa dubbanne ilma abbaa gadaattu aangoo irra jiraa jettan. Yoo tokko gabbayee waa dubbate ilma abbaa gadaati ati ilma abbaa gadaati immaa waa jettee jettan. Duuba ilmi abbaa gadaa maaliif ummata kana hin kabajne? Maaliif hawaasa kana kabajuu dhabee siidaa ijaaruu bira dabree ekeraa namicha boolla du'ee har'a gootummaa Minilikiin Itoophiyaa bulchaa muummeen ministeera dandeettii isaatiin biyyan bulchu beekumsi isaatu gahaadha. Uqatiin isaatu gahaadha. Waan kaleessa Minilik dhufe Minilik dirqama dhufee dubbatu malee inni Itoophiyaa bulchuu hin danda'u. Dirqama Minilik nutti haasa'uudha qaba. Kana ka godheef muummichi ministeera waa takkaafi. Yoo lolli naannoo Amaaraa jiru kun sababa kanaan nurraa lasheedheedha. Abiyyiin Ahmad Amaara jaalata. Abiyyiin Ahmad mootummaa Minilikiin jaalata. Kanaafuyyuu faannoon lola kana dhaabii. Koottuu natti dabalamii. Waan jedhuuf kana godhe malee ummata Oromoo haga natti hin likkine muummeen ministeera. Haga kottee qeensa isaa tanatti hin likkine saba kana. Tuffii saba kanarraa ka'e. Har'a caliin calanqoo siidaan isaa diigamaa jira. Warri kaleessa waan kana falmaa ture har'a cal'ise. Lugaamame martiisa. Osoo har'a qabsaa'onni Oromoo kaleessa gabbaanii waa dubbatanii ka itti duulee namoota kanarratti dhagaa darbatu jalqaba tokko ana tokko sii. Ufii kennaa wal cabsaa jirra. Ufii kennaa wal balleessaa jirra. Ufii kennaa wal salphisaa jirra. Ufii kennaa wal diqqeessaa jirra. Yoo wal kadhannee wal dadhabne akirri kenna akkuma taayyee danda'aati. Taayyeen danda'a gaafa inni fuudhamee mana hidhaa seene Oromoon takka isaa rifattee hin jirtu. Shimallis Abdiisaa hujiin keellee carraan keellee kanuma. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee carraan keellee kanuma. Muummee ministeera Abiyyi Ahmad wanni martiin jijjiirama. Addunyaan akka takkatti hin teettu.
saba kana garaa kuttanii saba kanarra tuffattanii guyyaan tokkoon dhufa guyyaan isin qabamtan. Guyyaan tokkoon dhufa guyyaan rabbiin isin qabu. Guyyaan tokkoon dhufa guyyaan isin dhiphattan. Ummata Oromoo irratti ekeraa dubbistanii ummata Oromoo irratti ekeraa haasofsiiftanii namicha kaleessa abboota keenya hawwata keenya kumaatamaan boolla takkatti itti cufee lafarraa fixe harma muree harka muree kolaase. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafi tuffii muummeen ministeera ummata Oromoo tuffate mootummaa Itoophiyaa keessatti akka argeen beekon. Waan inni kana godhuuf ammoo faaktiidha. Kanaan bitamne mallaqaan. Oromoon mallaqaan bitame. Oromoon lagiseef jecha mallaqaan bitame. Oromoon seenaa isaa dabarsee gurguraa jira. Oromoon ka dhagaa isaa mallattoo isaa waan isa fakkaatu hunda balleessaa jira. Oromoon siidaan isaa hundi badaa jira. Mallattoon kaleessa gabrummaa inni qabsaa'ee lafa kaa'ate. Seenaan inni kaleessa lafa kaa'ate hundi haqamaa jira. Hundi badaa jira. Caliin calanqoo mana barumsaa keessa haqamaa jira. Harka muraan alole haqamee jira. Kana ka godhe muummicha ministeeraati. Cabaa jirta jechuudha. Haqamaa jirta. Addunyaarraa haqamaa jirta. Nuti ammoo waan takka harkaan qabnu Oromiyaaf qabsoofna. Oromoof qabsoofna jettan warri biyya bulchaa jirtan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa keessa deemee akka barbaadetti gibira guuree akka barbaadetti qamadii galchee akka barbaadetti waan fedhe godhe garuu saba kana tuffatanii ummata miskiina kana tuffatanii ekeraa boollaa baasanii irra dubbachiisan.